dhukkubni tiruu dhukkuba hamaa addunyaa yaaddeessaa jirudha. Garuu yoo yaalaman wallaansa qaba. Yeroo ammaan tana akka addunyaatti guyyaadhaan nama 6,000 oltu dhukkuba tiruutiin qabama. Namoota addunyaarra jiran keessaa miiliyoona 400 oltu dhukkuba tiruutiin dhukkubsachaa jira. Addunyaan yaaddoo kanarraa ka'uudhaan guyyaa dhukkuba tiruu addunyaa jechuudhaan bara hunda adoolessa 28 kabajji. Dhukkubni kun gosa 5 qaba. Hepatitis A, B, C, D and E jedhamuudhaan bakka 5 qoodama. Namoonni baay'een akkamitti dhukkuba tiruu irraa mana keenyatti of wallaanuudhaan fayyinaa jettanii na gaafachaa turuun keessan ni yaadatama. Arra viidiyoo kana isiniifin hojjedhe. Viidiyoo kana share godhuudhaan obboleeyyan keessan biraan gahaa. Qoricha mana yaalaatii fudhattuun alatti dabalataan mana keessatti dhukkuba tiruu irraa of yaaluu kan dandeessuun sitti hima viidiyoo kana keessatti. Hin yaaddain dawaan jira. Adeemsaan amman siimu kanaan suuta jiitii mana keessatti yeroo yeroodhaan dhaabbataa godhii fi yaali. Biqiltuun suuraa gubbatti argitan kun afaan addunyaan ittiin beektuun birookilii jedhama. Gosa raafuuti. Biyya keenya illee jira. Inni kun ammoo raafuu faranjii yookaanuu ispinaachii jedhaniin afaan addunyaan ittiin beektuun ispinaachiidha. Qoricha dhukkuba tiruuti. Akkam jirtu jetti Dr. Hansaajiin jaarraa kana keessa dhugaatii summaa'oo hedduu dhagaa jirra. Har'a birookilii fi ispinaachii irraa dhangaa addaan isiniif qopheessa. Kunis qaamni keenya ofumaan akka wantoota summaa'oo tiruu keenya miidhan of keessaa baasu godha. Dhangaan kun madiinummaa tiruu keenyaa ni dabala. Mee wantoota dhangichi irraa qophaa'utti haa dabarru. Baala ispinaachii kubbaayyaa tokko, daraaraa birookilii cinaa kubbaayyaa qopheeffadhu. Salphumatti huurkee bifa kan jijjiirratu ta'uu qaba. Cinaa kiiwukambarii sosollaasii mummuri. Cinaa loomii cuunfi. Sababni isaas loomiin dhandhama dhangichaa ni bareechiti. Sanyii ataraa yookaan shongoree fallaana shaayii tokko qopheessi. Bishaan kaakaawoo yookaan bishaan qulqulluu kubbaayyaa takka itti dabalta. Akkaataa itti fayyadama keetiin itti dabaluu ni dandeessa. Raafuun ispinaachii kun viitaamin A, C, K, B9 yookaan fooleetii fi aayiranii of keessaa qaba. Nutriendiiwwan kun tiruun keenya akka sirnaan hojjetu gargaaru. Birookiliin kompaawundoota akka salforaafeenii kan tiruun keenya summii akka of keessaa baasu gargaaru of keessaa qabu. Kiiwukambariin bishaan nuuf kenna. Farra oksidaantiin kan badhaadheedha. Cuunfaan loomii madda viitaamin C kan inzaayimoota tiruu irraa summii balleessan oomishuuf gargaarudha. Sanyiin ataraa yookaan shongoree asiidiiwwan coomaa gurguddoo sadeen yookaan omega 3 fatty acids yookaan omega 3 kan jedhamanii fi raafeejii of keessaa qaba. Bishaan yookaan bishaan kaakaa'oo dhangala'aa nuuf ta'uu qofa osoo hin taane elektiroolaayitii fi nutrientiiwwan dabalataa nuuf kenna. Albuudota barbaachisoo qaama keenya keessatti uumuudhaan madaala dhangicha keenyaa wal nuuf qixxeessa. Mee amma dhugaatii kana akkatti qopheeffannu wajjin haa ilaallu. Jalqaba irratti abaaboo raafuu birookilii ni hurkisiifna. Akka lallaafatuuf baala raafuu ispinaachii sirriitti dhiqna. Khiyaara ciccirtee waliin hunda isaanii bileendaritti walitti naqta. Bishaanichaas itti naqi. Hanga lassanamutti daaki. Makaan kun yoo furdate bishaan yookaan bishaan kaakaa'oo itti dabali. Viidiyoo kana share godhi namoota dhukkuba tiruu qaban biraan gahi. Eessa kana daawwachaa jirtu koomentii irratti na barreessi. Amma dhugaatii magariisa kana burcuqqootti naqadhu. Amma dhuguuf qophaa'ee jira. Dhugdee summii balleessuu dandeessa. Yaadachiisa dhugaatiin summii balleessu kun bu'aa guddaa qabaatullee furmaata waliigalaa ta'uu hin danda'u. Istaayilii jireenyaa fayyaa bu'uura godhatan kan akka ispoortii dalaguu fi bishaan gahaa dhuguu hirriba gahaa rafuu fa'aa wajjin oofuun barbaachisaadha. Kanaafuu yeroo mara odeeffannoowwan akkanaa filannoo kee haa ta'u. Jireenya madaalamaa fi fayya qabeessa jiraadhaa. Hanga viidiyoo biraa wal agarrutti nagayaatti.